Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa kaasee Abbaay TV irraa kan isiniif dhiyaatu qophii keenya nama bashannansiisuu hir'isuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya torbee darbee torbee nagaa, torbee tokkummaa, torbee jaalalaa inni adda baanee turre. Har'a immoo deebinee nagaadhaan wal argineerra. As wal arguu keenyaaf immoo kan sababa nu ta'e uumaa keenyaaf galanni guddaa ta'u jecha har'a ani hin gaafadhu. Maaliif yeroo hundumaa gaafa isaan gaafataman hawwii guddaa maallaqicha nan barbaada. Kanaaf har'a nama saddeettaffaa ta'e as naafadhaa. Isaan keessaa immoo namni tokko dhufee gaaffii gaafatu jechuudha. Walii gallee? Namni gaafatu hin jiru? Gam hin gaafattaa? Gaafadha noo deebii isaa beeka. Ammoo wallee silliqeessa qarshii yoo feete. Akkasii? Dhugaa yeroo hundumaa qarshii 1,100 laa daawwattoota keenya yoo as dhuftanii dorgomtanii hanga qarshii 1,100tti badhaafamtu. Kanaaf tapha kan isin darbite. As gaafa dhuftanii aadaa keessan, eenyummaa keessan, naannoo keessan, ofii keessanis beeksistu akka salphaatti jechuudha. Kana qofaas miti. Sagantaa kanarratti yoo injifattanii qarshii 1,100 fudhatanii kaayyoo keessan galmaan geessitu dhugaa isin jedha. Kanaaf maaloo jarri namni gaafatu hin jiru? Gammeensi isin waan gaafatu. La torbee dhufu garuu dhugaa isin jedha. Nama saddeettaffaa ta'e anatu as dhaabbata. Isin keessaa namni tokko dhufee asitti gaafata jechuudha. Kanaaf torbee kana immoo nagaadhaan jalqabnaa. Amma amma dhumatti kan isin faana turu an Saamsoon Mokollataati. Amma dhumatti hawwiin keessan TV Abbaay Xabarrisoo haa ta'u sagantaa kanas ispoonsara gochuun faayidaa guddaa qaba. Kanaaf ispoonsara godhaa. Turtii gaarii Abbaay TV Xabarrisoo bagan kan arra qarshii 1,100 fuudhee deemu ta'a. Wal faana fuudhee deemu. Akkaawuntii korota gashtu ani baasee isin laata. Walumaan deemna. Okay, Santaayyoo Gabreen jedhama. Kan dhufe magaalaa Naqamtee irraadha. Kan Duwwaa sadiirra. Hojiin koo construction technology and management dhaan eebbifamee hojiin hojjechaa jiru. Hojii dhaabbata danda'ateen hojjechaa jira. Ofii makiin jechuudha. Qaxaramee jechuudha gilliidhaan. Gaariidha. Gabaadha. Tole, anis maqaan kiyya Mooyiboon Tolasaan jedhama. Kan inni dhufe magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa sadiirradha. Yuunivarsiitii Miizaan Teeppiirraa construction technology and management engineering dhaan eebbifamee amma hojii tola ooltummaa magaalaa Finfinnee kana keessatti hojjechaa jira. Tola ooltummaa akkuma koo jechuudha. Akkuma kee. Mee gurbaa akkasitti tola ooltummaa hojjetuuf mee haamlee laata. Magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa sadii akka ollaadha moo isin? Naannoo tokkodha. Naannoo tokkodha. Tole kan koo Fireezer Asmaawwan jedhama. Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa Haayidrooliksii injinariingiidhaan hin beeku. Amma immoo hojii dhuunfaadhaan hojjechaa jira. Barana eebbifamtee? Barana 2021. Baga gammaddee. Maqaan koo Gammachis Dajaniin jedhama. Kan dhufne akkuma isaan jedhanii magaalaa Naqamtee irraatti dhufne hojii dhuunfaan hojjechaa jira yeroo ammaa kana. Hojii dhuunfaa? Kanuma dhuunfaa wayyaa. Miindaan isaas gaariidha. Akkasuma. Shaan Heenok Abbabuun jedhama. Kanan dhufe magaalaa Naqamtee irraadha. Kanan eebbifame biizines maanejimentiidhaan ammaaf hojii barbaadaan jira. Hojii barbaadaa jirta? Dhufa. Guddaa rakkoo ilaaluudha. Hin dhufa. Ani Abdiin jedhama. Finfinnee makiina keessatti hojii dhuunfaa koon hojjedhaa jira. Diilaa Yuunivarsiitii irraa keemistiriidhaan eebbifame amma immoo Yuunivarsiitii Oromiyaa irratti maastersii liidarshiip and cheenji maanaajmentiin baradhaa jira. Bishuu Fayyaraan jedhama. Magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa sadiidhaan dhufe hojii dhuunfaa koon hojjedha. Hojii dhuunfaa kee? Hojii dhuunfaa baay'ee natti tole jiru. Hojii dhuunfaa kan fakkaate hin jiru. Amma beeksisa dubbisnutti amma dhufu. Har'a warri Naqamtee hin danda'amne mee warra Naqamteef. Obboonis waluma faanadha. Si wajjinidha. Egaa akkuma beekamu taphni keenya marsaan jalqabaa daqiiqaa 2 fi sekondii 30 qabdu. Daqiiqaa kanatti yoo fayyadamtanii baay'ee deebistanii maallaqa hedduus argachuu dandeessu. Kanaaf marsaa jalqabaa irratti nama tokko horsiistu jechuudha. Tartiiba waantu deemnu seera isaa gatii beektaniif dhumarratti nama 2tu hafaa. Nama 2 sana immoo gaaffii 5 laannee amma dhumaatti gaaffii argattaniif badhaasa laannaa jechuudha. Deebii keessaniif. Baankii jechuun danda'ama. Egaa sagantaa keenya irra deebisnee beeksisuu ta'a malee gatii beektaniif. Yoo irraa jalqabnu. Simarraa yaa? I'm ready. Danda'ama. Danda'ame. I'm ready. Ingiliffaa kan akkam?
Waan jiru. Omaan jirti. Faama fidee. Tole gaafii jalqabaa. Roksadiin Bermudaa garba kam keessatti argama? Atlantik. Atlantik sirriitti argateera. Mooyboon. Biyya haroowwan kumaatamaa ol qabdu biyya kam? Hind. Argani. Kanada. Niizerlaand. Yaaltu qabdi. Radee biyya yaaluu hin danda'a? Carraan si darbe. Narganii Finland. Biyyoota meeqatu miseensa United Nation keessatti argama? Biyyoota meeqatu miseensa United Nation keessatti argama? Okay. United Nation 24. Bank. Baankii jiran jettu amma jetta baankituun argite. Basadita. Lakki. Yaala. Deeqaa keessatti fayyadama. United Nation 24. Ol kaastaa xinnoo. 52. Biyyoota 45. Garuma satti siqtu. Naannoo biyyoota 48. Inni baay'ee hin fagaanne simarraa. 50. 51. Maal goonaa? Dirqama gatiif. Gaafiin kun simarraa deddeebi'ee gatiif moo ibn gaafadha. Biyyi Neepaal maaliin beekamti? Mooyiboo. Waan beekamtu tokko ni jira. Everest taraara. Sirriitti argateera. Freezer. Sadarkaa. Bank. Inni sitti beemu. Walirraa hatuun danda'amu si lafa jettaniitu baanka jettanii amma mosa sitti miqatteef isin qabamu. Sadarkaa gadaa keessatti foolleen waggaa meeqa hanga meeqaffaa? Waggaa meeqa? Jechuun umurii kanaa amma meeqaffaattidha foolleen kan jedhamu. 8 haga 16. Bank 18 amma 24. Arganne. Kudha keessaa jalqabaa ishee akkuma argataniif. 16 hanga 28. Tole. 16 haa ta'u. Haalaan malee amma 24 garuu haa fudhatume ammuma. Bank. Abdi. Gosoota afoola Oromoo keessaa 4 maqaa isaanii waami. Gosoota afoolaa. Sa'aatii keessanis xumurame. Homaa miti akka jalqabaatti. Mee holli sila callistee baankiin jettu maallaqa baay'ee deebisanii turte. Isinis immoo baay'ee deebisanii turtanii maal nu ulfaate moo? Homaa miti akka jalqabaatti rakkoon qabu lammaffaa garuu fayyeessaa. Ammas gara 17,000 fa'aa qabdu. Homaan jettan. Abshir. En akkam hojiin akkam barbaadu? Si barbaaduun beesadha. Namatti tolamti? Ganama gaafa baartu muka silkii faarratti waa dubbistama akkam maansa? Ayaan malee teekinooloojiin teekinooloojiidhaan waan ta'eef. Bara keenya sana gaazexaa faarta kan ilaalama teekinooloojiidha. Ammaa fi ganamuma kaanii ilaaluu malee. Galmaa'uunis amma onlaayinii waan ta'eef. Onlaayinii ta'eera. Amma kanatti waan nama rakkisa. Homaa miti. Ji'uma har'aan argattaa mindaa isaa oolmaan ilaalta. Abisha. Atoo. Nuti hojii dhuunfaarra jirra gammaa. Hojii dhuunfaadha. Abshira. Marsaa kanaan qarshii 400 argataniitu. Doolaarra hin jenneen qarshii. Ishee nuuf baay'ee. Argite? Ishee nuuf baay'ee dhugaa. Akkas taanaan waa siin dabalamee amma nama risaati. Rakkoon amma maallaqicha miti nama tokko dirqama gatti ta'eef malee rabbi nama hin hir'isiin. Kan namaa ilaaluu hin danda'amu. Nagamu. Lakki hin jiru. Kana booddee sirreessita katii kana. Katii goonatiin sirreessita. Tole tartiibaan itti agarsiistu. Santi. Kophaa. Achumatti qabda. Bishuu. Achumatti qabda. Bishuu. Bishuu. Qoy atin kaasime.
Eenyu. Era itti dultanii maal? Laaqana yoo kaffale sabti. Waa ammas narseera waa malee. Ayo maa miti haroo maristani malee bormusuma tuusin nirris. Abshiraay. Maal isaa beekaadham. Bareedanii afran keessas. Maaltu si dhagahame ergaa dhumaa dabarfattu jiraate. Wanti natti dhagahame hin jiru. Taphichumadha isaa bitee itti sokkee. Mee akka garee kanattis mudannoo addaa waan qabdan. Baay'eedha. Baay'eedha. Wajjin guddanne isaa bitee baay'ee. Tole. Kanaaf waan ergaa dabarfattu hin jiru jechuudha. Guddaa. Tole. Galatoomii atis nu kabajjee dhufu keetti wanti adeemnumtu siif haa milkaa'u akkamittiin gaggeessitu. Taphaadha normaalii. Rakkoon qabu. Isaan jechuun tokkodha nun. Barreessuutu irra ture hin barreessan. Taphichi baay'ee namatti tola. Dhuftanii of ilaaluu ta'a jechuudha. Of ilaaluu dandeessu asitti. Kanumaan jedha. Gam akkam wal faana guddachitanitti baay'ee geessan. Mudannoo baay'ee qabdu. Mudannoo sakandii 30 yoo dubbatu. Gammee macarraa gammee faa kennan. Fireezar yookaan isin taayyotu dubbatanii ariifidha. Ahaa. Mudannoo bareedaa qabu sana. Dhugaa nama tokko. Yeroo ta'e irra barreen gadaa natti fakkaata. Wal argina waliin jennee isin taayyuma wajjin. Walii bilbilee naannoo saarisiin dhufee na fuudhee piyaasaatti achi as dhufne. Har'a nyaata nyaachuu qabna malee. Nyaata nyaachuu qabna manaan jedhee hin galle piyaasaa naannoo Doorumaa naqee iddoo jedhamtu sana naannoo mana foonii sana gallee hin nyaanne hin dabaladde irrattis dhugdeerra. Waan dhugaa. Bishaanuma dhugdee Doorumaadhe. Isa booddee nan kaffalaa irratti nan kaffala malee hin jedhee isa booddee rakki ana si gaabbaza har'a anatu si affeera malee bakka. Baay'ee gaafa na rakkisu eshi sammuu jedhee istiiknii koo fudhadhee akkas wookii gochaa jira. Na dudduubaan dhufee manama hin kaffalle fiigi nama naan jiru duubaan adda bakka. Deebi'ee kaffaluuf xinnoo narraa fagaattee. Maallaqa gahaan qabanne. Maallaqa gaa waan saa'oo ilaalee. Namni isa gaafatus hin dhibee natti fakkaata. Asii gad aspaaltii irra bakka. Nyaatanii baddanii? Waan godha beekaa. Deebinee naanis. Amma sagantaan kun gaafa darbu bilbila keessaniif maqaa keessan. Yaa gaa mudannoo jennaan. Mudannoo kanadha. Wanta inni irraa hin fannedha. Kana booddee ati kaaffees hojii ni galare. Namatti tola. Inni guddaan hiriyummaa keessatti waan akkasii waan irraan fatamu. Gaati immoo biyyatti gaa tola bartanii gaa. Nyaatanis eebbifamaa jettanii baatu miti. Mudannoo bareedaadha. Tole gara marsaa lammaffaatti ce'aa jirra. Qarshii 400 qabdu. Homaa miti. Amma garuu sirreessuu qabdu. Haa ta'u. Nyaata sanas dabalachuuf. Nyaata sanas sirriitti wal affeeruuf maallaqicha irratti cimaa. Haa ta'u. Santa gaafii masiilaa irraan deebi'aa. Gosoota afoola Oromoo keessaa 4 maqaa isaanii yaama. Hibboo mammaaksa. Geerarsa. Baankii hojjechuuf fedhii qabda fakkaata. Tole siilaadha rakkoo hin qabu. Sadii deebistee haa ta'u. Kunoo egaa baankiin sii qophaa'e. Kun immoo mammaaksadha. Dhugaa waaqaa hin dhoksanii itti guuti. Dhugaa waaqaa hin dhoksanii. Yaaltu? Firiiza. Mee yaala waama tokko game. Dhugaa waaqaa hin dhoksanii. Soba doon kennan. Dhugaa waaqaa hin dhoksanii qullaa. Nama hin baasan. Qullaa nama hin Qullaa ofiin deeman. baasan. Qullaa nama ni erganidha. Qullaa nama hin baasan. Hin arganne.
qullaa lafa hin dhoksanii jedha. Mee asii siin garaba asii gaafa jalqabu gaarii miti waan sawa gammee farra wayyaamte. Hibboodha kunis ilkaan hin qabdu dheedhii nyaachuu immoo hin dadhabdu. Indaaqoo sirriitti argateera. Ji'a yookiin baatiin guyyoota 5 qabanii baatii kam? Qaagumee. Qaammee jechuudha. Bank. Deebine. Qaammeedha. Ji'oota yoo irra isin deebi'e gaarii yaalta. Ji'oota baatii ji'oota yookiin baatii guyyoota 5 qabanii baatii kam? Qaammiidha nuttaata ishee. Guuttataa ishee. Hunda isaanii. Hunda isaanii. Hunda isaaniidha. Sirriitti argateera. Ji'oota hundi isaanii guyyaa 5 qaqqabu. Qaagumeetti ati booddee dubbanna. Fraser. Marcus Grave maaliin beekamu? Marcus Grave maaliin beekamu? Maatisi? Marcus Grave lammii biyya alaati. Saayinsistii antu. Sa'aatiin keessan si xumurame. Mee hunda keessan. Homaa miti. Homaa miti. Ati ittiin tamti. Waa gaafa deebistu gaafa baankiidhaan. Kanatti tolee abdiin mootummaan deebiin baankiidha. Maani si dhibbaa afur kanan dargitanii. Marsaa kanatti si dhibbaa afur qabdu. Walii gala moo 800 qabdu. Marsaa kanaan immoo moo'iboonii cimaadha. Homaa miti. Deeffateera. Amma homaa miti. Meetu nama rarrisiin gammi. Mudannoo sagammaa gabaabaa. Mudannoo tokko anaaf Sintaayyootu qaba. Bara 2010 inni yuunivarsiitii waggaa tokko na dursaa. Maanni koorsii saapportiif hojjechaa ture Sintaayyoo. Mudannoodhaati. Innaa magaalaa Naqqamtee keessatti voolontarii hojjechaa turre tola ooltummaa waggaa dheeraa hojjennee ekspiriyansii baay'ee qabna. Bifa diraamaatiin gosa adda addaatiin jechuudha. Innaa dhaabbata kana koosaa karooramaatii dhaabbata iddoo wajjin hojjechaa turre. So achi keessatti muuxannoo qabnurraa kaanii wal qocolla yeroo baay'ee Sintaayyoo kanatu halkaniin kaanii yeroo sana xiqqoo rakkoo tureennaan konkolaataa waan hin arganneef gara buufata konkolaataa deemna jennee halkan keessa sa'aatii 9tti kaanii lama ta'anii. So manni isaanii gamaas dhufaa immoo gamanaan walitti deemnee karaa tokkotti gadi buunaa jechuudha. Kaleessa sana wajjin walitti bu'ee ture natti fakkaata yeroo nu badhu. Anis uffata gurraacha surreellee kopheellee akkasuma uffata gurraacha uffadhee ture. Na argiiran si'a moobaayilii Koongoo ishee xiqqaa hin qaban ture ishee xiqqoo sanaa jechuudha. Ibsee fi dhaamsee na bareera isheen jechuudha. Olii bilbilleetu gadi baan egaa. So gaafa na bira ga'u nu achi narraa siqee na biraa akkas dalga deema. Kootan jedhu kootan jedhu. Laabbatu beennaa keessaa fuudheeti. Sitoo kee barreera. Yaa ana ta'uun barree anis uffata addaan uffadhee jira. Innaa kan kaliisaa sana rifate natti fakkaata gammee jecha gara mana kiyyaatti fiiga. Dudduuba asii dudduuba jira ana jedhaan inni maana dhagaa iyya isaatu caalee saroota keenya baay'ee sodaata ture gaaficha dhaqee gidduu isaanii dhaabbate. Sintaayoon baay'ee rakkisaadha. Baay'ee. Haala kanaanii ulfaataadha. Baay'ee fiigamu. Osoo fiigicha yaalillee hin baasaanii dheeyyaadha. Haa dhugaa mudannoo baay'ee namatti toludha. Walii wajjin guddaa akka guddatanii Mudannoo baay'eetu jira mooyee. yeroo kaan immoo sagantaa biraarratti inni guddaan as ga'uun keessan wanta guddaadha. Biyya sanatti waan mudannoo hedduu qaba garuu yeroo kaan asu. Haa ta'u. Mee marsaa kana eenyuun hir'ista? Faataadha. Abdiin jalqaba hir'isee kaa'e. Jalqaba hir'istee Rakkin hir'isne. maal ilaaltanii anaan hir'isuu barbaadde? Kan nama ilaaluu hin danda'amu. Murtaami? Tole santa. Ol qabimi. Wanti kun immoo waatu jira. Ol qabame hundumti keessa. Enook. Maani waan akkasii qabu?
Enook. Homaa miti. Mudata. Mudata takka takka. Mudata. Rakkoon qabu. Santaayotu jalqabse barreessee halkanuma eeguudha. Bareeraan amma barsiisa akka amma akka malli jedhe. Iddoo isaas gati fitti iddoo inni jiraatu halkanuma eeguudha. Fiksisuudha. Takka takka takkatti dirqama ta'eef malee tuun dhumti keessatti fuftaniitu tola. Inni mee dhumarratti ergaa dabarfattu yoo jiraate carraasa siila. Ergaan qabu wasitti waan hunda fayyadameef guddaa galatoomaa carraa kana nuu kennu keessanitti firoota keenya kana waliin waan baay'ee dabarsineerra. Tololtummaa adda addaa keessatti waliin mudannoo kanaa ol baay'eetu jira. Aartii kanarrattis baay'ee hojjetaa turre amma xiqqoo ishee duubatti deebineerra. Okay, aartii jaaltu? Baay'ee hojjetaa ture waggaa dheeraadha. Naqamteetti? Naqamtee irratti. Wadda tololtummaa maanii baay'ee hojjetaatii turre. Amma tololtummaanis baay'ee hojjechaa ture. Siinillee si beekna. Yeroo baay'ee tololtummaa sanarratti nuun immoo ollaa tololtummaa biiftuu Naqamtee kan jedhamu turre kan nuuni waliin hojjetaa turre. Isa dabalatattis immoo karoora maatii Itoophiyaa waajjira karoora maatii Itoophiyaa waliinis yeroo dheeraa hojjenneerra. Kanaafiyyuu ammas carraa kana arganne hojjechuudhaaf bal'aadha wanti keenya jedha. Jabaadhaa Rabbii tokkummaa keessanitti hafuufisu. Iddoo guddaa gahaa nan eebbisa maal. Ati seeni wanti addeen dhuguu siifaa milkaa'u meheni akkamitti eebbista. Yeroo as biratti intin isaan amma baankis jechaan jirani damoon hin ba'u sirraati. Namni biraa ba'u malee hin ba'u. Gaaffii baay'is kan deebisee na dhabne. Seera qofaa mini haal seerichaa nama barreesse jijjiiruu hin dandeenyu nu. Lakki hin deebifne. Seerichaan ba'u. Lakki akka kanaa miti. Suuta dhiqoo. Baankii sirriitti jechaan jirtanii Baankii miti amma. Sanarrattis hin ba'uunis. Deebii deebisuu. Aarii ol irraa qabnu jiraannaan jiraatu malee manaana waan ta'eef. Aarii osoo hin taane deebii deebisaan jirtudha. Dhageesse. Isa booddee ol gaafa. Dhaga'u sirreera. Maali booda ol gaafan dadduu gaaffiidha sitti na gaafadhaa ka. Wal yaaddii tu daree. Hin ba'uun jedheen bakka. Gabaa eegame. Hin ba'u nama biraan ta'e. Maaf hin baatu hin oke dubbii. Hin ba'u. Ba'u sirreera. Amma deebii deebisaan Maaf hin jirtu. baatu. Maaf hin baatu. Baankii osoo hin taane deebiidha amma kan eegamu. Baankiis rakkina Baankii rakkina qaba. Baankii maarree kana. Deebisee Baankii sirreera. Kan deebisne baankiin goone taana. Saamii giddu gala. Maali wanti kun Baankii Achi ba'i rakki. hin ba'u. Ba'uu qabaa Hin inni ba'u. Narraa si kaadha. mari'attanii moo Lakki. Mari'annee dhufne sila isaa nama babbaasnu nama babbaafnu mari'annee dhufne as geenye maaf ol jijjiirra yaada walii maaf jijjiirra mari'annee dhufne tokko Gaaffii deebisuudha. eenyu akka ba'u eenyu akka ba'u walitti himnee Deebii dhufne deebisuu. Deebii kaameraa dhaabaa Jira maal taatanii? dhaabatu kaameraa Baannee baasnu reessammoo. Yaadaa malee. Maal taateetu? daariktarichas waamaa malee mari'annee dhufne hin ba'u Seera kabaju qabda. Seera kabaju qabda. Seera nu kabaju qabda. amma tasgabbaa'aatti akkasumas Kuma dhibba tokkodha. Kuma dhibba tokkodha. Kaamera. Kuma dhibba tokkodha. Ishee bukkune. Ani yoon dhufe na beekta akkan itti si baadhee si baasu. Amma sana wanna tu baate si wayyu. Sinti qosaan jiru gammeetis iddoo keetti deebi nama biraa Kaamiraa. lakki akka haaraatti barreessina namni haaraa ba'u. Inni takka barreesse nuun immoo takka barreesse. Barreessineera nama jiru. Jaallannu bakka silayyuu. Inni bishuun akkamitti ba'e? Maqaan isaa barraa'e. Maali salliin Maal dura isa baasnaa achi taanee sintaayyoo abbaa jedhamee ture kan. Inni yoo ba'e malee immoo itti simu. Bakka amma yaada jijjiirree qabaa inni. Ani hin ba'u daariktarichi seera. Lakki ati Daarteera nu ama. ba'uu qabda lakki. Amma waa isa. Ege saamiinis sittinee dheeti. tasgabbaa'e heenoo sirreera hunduu baay'ee waan ta'eef. Qabati. Gochi ka. Ay ba'uu qabdaati. Prank gabeesha. rakkoo qabaaniku kanaaf hin calliseenis kanaaf keessan galbi kunoo gaa daawwattoota keenya poolisii lama finnee egaa pirankii sin godhan anirree miti anis pirankii ta'eera daawwattoota keenyas pirankii godhaniiru gaa hojii aartii keessa gama kunis waan tokkodha gaa namni maal ta'anii jechaa jirtu gaa warri daawwattanis gati ta'ee fi kun mataan isaa immoo aartii tokkodha maaltu uumamee jechaa turtanii gaa isaan mari'atanii dhufan immoo hin barree ani immoo gidduu isaanii seenuu nan sodaadha tokkuma gatti ta'anii fedheeni ani immoo baay'ee rifadheen ture bilbiluuf hin ture eessatti bilbilaa maatii isaaniitti bilbiluuf hin ture. Anis pirankii ta'eera daawwattoota keenyas akka pirankii taatan abdii guddaa qabna
Turtii booda deemnaa amma turtii keessas Abbaay TV xabarri sulli na ta'u. Turtii gaarii. Gadi sagantaa kanatti affeeramuu kootti baay'ee gammadeera. Sagantichi kan beekumsa irraa argatamu, kan itti bohaaramu, dhagaa tokkoon simbira lama jedhamtiire hamaasa kan itti argannu waan ta'eef baay'ee natti toleera. Yaa'u dallaneera. Nuuni egaa bohaaruu isaa irrattidha kan nuun kan dineenye hiriyummaa maana kaada seenaa akkasii waliin dabarsuuttidha. San irratti immoo akkuma daawwattoota keenya arganii saamiis naasifachuu yaalleerra. Saamiis naasifachuu yaalleerra. Kanaaf yaa fuula isaarra xiqqoo akka nama nihees akka nama barees ni fakkaata ture. Yaa amma danda'ame nuu milkaa'eera jennee mayyaan naasisuu keenya sanatti saniifin marsaa lammaffaa irratti bahuun ka'u. Ishee kana bohaarsuuf daawwattootas saamiis. Isheen kana jechuu garuu hundumti keenya lafa jiru irratti gaarummaa waliif haa yaadnu jedha. Gaarii yaaduu ofiif waan ta'eef lafa hojjennu hundarratti gaariitu walii yaadne gaarummaa kana immoo dhaloota dhufuttituu dabarsineeti bareedaadhaan jira. Taan immoo kottaa bohaara beekumsa horadhaa yeroo namatti tolu immoo Abbaay miidiyaa faana dabarsaa ni jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii booda deebineerra. Kunoo egaa Heenookiinis qaqeessinii qophaa ta'a yeroo amma booddee immoo piraankiin jiramu hin jiru rabbitu beekaa gara gaafii keenyatti ceenu. Jabaadhaa. Amma yoona qarshii 800 qabdu kanatti immoo itti fufaa. Santi? Rakkoon qabu. Piraankii irratti. Arraba isaatiin kan funfachuu danda'u bineensa kami? Boofa. Annala boofte. Sirriitti argateera. Moo'ee boon. Qarshii 200 irratti bineensa meeqatu argama? Qarshii 200 irratti bineensa meeqatu argama? Tokko. Lama sirriitti argateera. Gamme. Meeshaan ulfaatina ittiin safaramu maal jedhama? Meeshaan ulfaatina ittiin safaramu kiiloogiraama sirriitti argateera. Baanka. Abdi hin dandeessu. Sin ta'e hin dandeessu. Abdi. Dabalaan gurra 4 qaba. Yoo jenne gurra tokko yoo dhukkubeni gurra meeqatu haafaaf? Gurra 4 hin qabu. Gurra 4 hin qabu. Dabalaan qabaa yoo jenne takka uumamuu danda'a. Torra naa deebite. Gaaffii kana gara deebi'amu dabalaan gurra 4 qaba yoo jenne gurri tokko yoo isa dhukkubee gurra isaa meeqatu hafa? Afurumatti safa. Afurumatti hafa sirriitti argateera. Hin qabu jedhe. Dooktar Gaabbisaa Ejjataa maaliin beekamu? Dooktar Gaabbisaa Ejjataan maaliidhaan beekamu? Dooktar Gaabbisaa Ejjataan saayintistii biyya keenyaa beekamoodha. Qorannoo bisingaa irratti hirmaatanii bu'aa biyya keenyaaf baay'ee buusanidha. Sirriitti argateera. Fireezer baayoloojiin waa'ee maalii qorata? Waa'ee qaamaa waa'ee wal hormaataa waan akkas akkasii. Waa'ee lubbu qabeeyyii qorata. Tole argateera. Namni tokko giddu galeessa ilkaan waggaa meeqatti buqqisa? Waggaa 7 sirriitti argateera. Baank. Walumatti qabdee baankittiif. Dhalli namaa giddu galeessa guyyaatti bishaan liitira meeqa dhuga? Giddu galeessa. 10. Baank. Sa'aatii keessan xumurame. Liitira 10 dhugdaas? Lama malee. Tokkotu qaba. Taankarii jiraas? Gaala malee. Gaafchi salphaadha garuu si galee bakka teenshinii Giddu galeessa inni gattee. Giddu galeessa tokkotu qaashaa. hubachuu mantanii gatiin gaafchi. Deebiinsaa godhamu. Deebiinsaa. Lamaan gatu qabu. Nama gurraa 4 qabu argitee beektaa? San jedhee malis saafediin jiru yoo qabaate inni. Yoodha maara. asirratti. Tole
Maqaa nama risaa dhuftaniittu marsaa kana noo eenyu mirristu. Marsaa kana baay'ee cimaan gammachiisidha. Qarshii 1,000 deebistaniittu walumaa galatti qarshii 1,100 bilbila yaada dhadhaa baakkootti. Nama gara kana jiru jaallatu maafidha. Nama sarraa fagaateen barbaadu. Rakkoon qabu abdi. Maalidha abdi lakkuudhaa isinii. Argitee akka hollaa miti santaayyee abdi maaf maqaa baddaa abdi. Namni wal qabaa hundi keessan santaayyoo abdii. Abdi ko abshir uumaa miti as ga'uun bu'aa bahii meeqa keessa darbite akkam karoorri kee fuulduraa maali? Karoorri koo fuulduraa kun gara fuulduraatti gara qonnaa kanatti seenuun barbaada industirii kana keessa kun karoora koodha. Akka Oromoo tokkotti garuu wanta dabarfachuu barbaadu sagantaalee akkasii kana si qofaa irratti dhaabbachuun qabu. Namoonni dandeettii kalaqa adda addaa qaban hedduutu jira. Jaras gajjallaadhaaf fuunni gara keessan kanatti akka dhufan gootanii jajjabeessitanii bakka guddaadhaan akka geessan hin jedha. Kun dhaamsa koodha. Lammaffaa immoo aartii Oromoo irratti baay'ee gadi bu'aadha aartiin keenya. Hamma isinii danda'ameen warri aartii irra jirtan kun hamma isinii danda'ameen wal gargaartanii wal bira dhaabbattanii tokkummaa keenya cimsitanii tokkummaa nu lallabdanii bakka guddaadhaan akka nu geessan abdii guddaan isinirra kaa'ee deemaa jechuudha. Asuma irratti ulfaadha. Galatoomii imaanaa keessa fudhannaa. Nunis isa hojjennu immoo yoo isin dhuftanii daawwattani malee immoo faayidaa hin qabu. Gara artistoota qofaatu hin ta'in uummannis immoo ni daawwatus wal faana yoo wal faana guddisni gatti ta'uu fi ergaa keessa imaanaa keessa fudhannaa nu kabajanii dhufu keetti galatoomii. Dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Isinis jajjabaadhaa. Dhugaa sagantaa baay'ee namatti tolu qopheessitanii baay'ee namatti tola jajjabaadhaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf taphicha keessaa ba'uuf xiqqoo gaddeera. Guddaa galatoomi. Namoota mana ta'anii sagantaa kana daawwachaa jiraniin kottaatii irratti hirmaadhaan jedha. Akka Oromoo tokkotti maaltu sitti dhaga'ama yoo jette aartiin keenya baay'ee gadi bu'ee jira. Hamma dandeenyeen aartii warra kan biraa waliin wal simsiisuu qabna. Wal simsiisnee akka wal qixxaatu goonee osoo deemneeti natti tola. Kun yaada koodha. Ulfaadha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii boodii deemneerra. Sagantaa keenyatti akka bohaaraa jirtan abdii guddaa qabna. Maarree torbee har'aa immoo isin as dhuftanii dorgomtu. Kan isin irraa eegamu waan salphaadha. Bilbila asirra jiruun bilbiltanii galmaa'uu qofaadha. Asumaanis immoo sagantaa kana ispoonsara gochuun baay'ee fayyadamtu. Maaliif namoota miiliyoona hedduu bira qaqqabsiistu gateef sagantaa har'isuu kana ispoonsara godhaa. Ammas turtiin keessan Abbaay TV xabara ijoolleen haa ta'u sinte? Abshir. Ookoo naan jedha bee. Akkuma gaaffii salphisuuf beekaadha. Garaas nyaachuuf. Garaa na nyaachuuf. Rakkoon qabu si salphisan rakkoon qabu. Atumti deebisi malee. Bara kana Pirimeer Liigii Itoophiyaa kilabii kamtu geeba fudhate? Goorgis. Qiddus Goorgis sirriitti argateera. Shaampiyoonaa Atileetiksii Ameerikaa Oregon keessatti taasifame biyyi keenya meeqaffaadhaan xumurte sadarkaa lammaffaa. Sadarkaa lammaffaa Afrikaa irraa immoo sadarkaa tokkoffaadhaan sirriitti argateera. Akka cabanitti akka cabanitti mammaaksa irratti guuti. Akka cabanitti akka cabanii fi akka okkolaniitti nafanii. Tole fiilaadha argateera sirriitti. Baank. Akka lakkoofsa sirna gadaatti bara meeqaffaa irratti argamna? Akka lakkoofsa sirna gadaatti.
bara meeqaffaarratti argame? 2014 Sirna gadaatti. Aha. 1960. Mana kuma keessadha haa ta'u. Yaaltu. 6,416 hin arganne. Arbi kumbii isaa waliin luka meeqa qaba? 4 Afur. Kumbii isaa waliin jechuudha. Kumbii isaa waliin 5. 5. lukaa 4 qaba. Kumbii isaa waliin 5. Kumbiin lukaa miti qaba. sirriitti deebisana sen garuu kumbii isaa wajjin gaafa jedhamtanii. Kumbii isaa wajjin 5 4 kumbii miiladhaa? Miila miti. Miila miti. Kanaaf argadhiiraan. Argateera. Akka gurraa silaansee beektaa. Geengoon roga meeqa qaba? 4 Afur. Hin qabu roga. Bank. Argateera. Ati baay'ee dogoggoratti Fireezer. Fireezer jedheen fixnee. Geengoon roga meeqa qaba? 4. Naan jedhee santee meeqa kamtiin qaba? Isa kam faadha? Rektaangilii aduunuu badde beektaa. Ganaa akkas gootee achi booddee akkas gootaa liixa gootee. Afurii ni yaadi. Natti naannee. Afureessa biraa jalqabachaa ture. Arbi kumbii isaa wajjin miila meeqa qabannaa? 5. Afurii malis. Namatti tola baay'ee. Eeyyuu dakkeessanii. Kun biyya ta'anii kan akkamtiin dhabachaa jiru. Ilaalaan jira kun ollaa mataanii jechuudha. Maagaa gara dhumaa dhagaya. Arganneerra garuu gaaficha. Firi akkamaatti karoora kee maal adara? Aartii keessa jirtaa? Aartii keessa duraan akkas hojjechaa turre. Amma soorama baatee? Amma dhaqee. Amma gaa Yuunivarsiitii maratti? walii galteenya. Biizinasii mataa kunaan hojjechaa jira. Wallaggaa Yuunivarsiitii fiteetti barnaa. Wallaggaa Yuunivarsiitiidhaa fixeera. Amma gaa gara tokko biizinasii keessa. Fiilmii fi neerfuun keenya gatiin doonlee fi. Ta'a. Amma immoo ulfaataa ta'e eenyuun horristu? Baay'ee ulfaataadha. Sila tokko taatanii nama harrisaa turtanii yeroo immoo geesse. Gammachiis Fireezer Mooyiboon Sintaayyoo daawwattoota keenya sinoo eenyuun horristu? Anaan isaa isaan keessaa nama tokko hir'isaa. Gammi kan namaa ilaaluu hin danda'amu. Nama qabxii bareedaa fide hambisanii. Marsaa lamaan amma irratti baay'ee hin danda'amne. Marsaa lamaanuu qarshii 1,000 ammas immoo marsaa kanaan qarshii 1,000 argataniitu 2,800 qabdu jechuudha. Marsaa kana immoo cimaa kan ture Sintaayyoodha. Walumatti qabdee harka rukuttaa booda. 2,200 2,800 hin jedhe. Boolaalii fira. Oko. Nama tokko eenyuun hir'ista? Suteedhaan natti agarsiisa. Mooyiboon qabii machumatti. Sintaayyoo. Mooyiboon Sintaayyoo. Argitee lama lama taatanii marsaa kanaan immoo kan baay'ee deebisee eenyu hojjaa turre sila. Sintaayyoo. Gammeedha. Sintaayyoo gati ta'ee fi marsaa kanaan immoo kan baay'ee deebisee kanaaf mirga kan qabu muusadha. Nama tokko adda baasuuf jechuudha. Argitee. Asirratti immoo baay'ee deebiseera baankii sichaa ture. Aangoon argitee kamtiin akka dhufu beekamu gati ta'ee fi aangoon isaa kan keedha. Sintaayyoof Mooyiboontu ba'e maqaan tokko simadha. Silaa of hir'istu ofis hir'isuu dandeessa kanarratti. Lakki hin danda'amu. Danda'amu sabiini eenyuun hir'ista? Mooyiboon dhiifama wajjin egaa Mooyiboondha. Mooyiboon dirqama gati ta'eef. Maallaqi isaas suma bira gala gati ta'eef rakkoo hin qabu. Mooyiboon gaatis nu kabajdee dhufu keetti baay'ee galatoomii. Dhumarratti waa'ee tapha kanas waa'ee ergaa dabarfattu jira deeqaa tokko. Tolee galatoomi isaanii isinis nu kabajanii waan nu waamtaniif baay'ee galatooma. Abbaa miidiyaadhaanis galatooma jechuun barbaada. Qophiin keessan nama bashannansiisaa kanaan dura hordofaan ture yuutuubii irrattis tiivii irrattis kanumaan itti nu fufan jedha. Dhumarratti immoo siin fiilmii keessa eebbisiisteen baga gammaddeessin jechuun barbaada. Galatoomii. Nuuf namtii dhufteettaa?
Sun dhufin argite. Asin ture biyyan ture gara Biyya jinnaan turte jimmaa rakkoon qabu. Yaadumti kee nagaa tola galta isa dhufutti. rakkoo qaba. Tole atis nu yaaddee dhufuu keetti baay'ee galatoomii wanti yaadde hundumtuu siif haa milkaa'u milkaa'eedhaan mi. Milkaa'e mooyiko. Thank you. Dhugaa dubbachuuf taanaan kan eegeen oldha. Baay'ee nama bashannansiisaa, baay'ee namatti tola. Kiriiwwan as keessa jiru baay'ee namatti tola. Hojiin isaanii, dadhabbii isaanii baay'ee namatti tola. Baay'ee nama bashannansiisa qopheechisi. Baay'ee gammadeera. Natti toleera baay'ee. Maatii koofis, hiriyoota koofis hundumaan iyyuu as dhuftaniitu qophii kanarratti hirmaattanii bashannantanii namas bashannansiistanii baay'ee namatti tolan jedha. Hunduma keessaniinuu isin jaalladha. Maatii kiyyaa haadha koo Ajjeewu Shadimaasuu baay'ee si jaalladha. Obbolaan koos hunduma keessaniyyuu isin jaalladha. Uummata Oromoo hundumaan iyyuu isin jaalladha. Tole turtii booddee deemeera. Qarshii 2,800 baankiitii qabu. Ammoo sadhumaa marsaa kanaan nama tokko qofa har'isu. Isin isaa marumatti wajjin tura. Turtiin keessan ammas Abbaay TV tapharrisi waliin haa ta'u. Turtii gaarii. Gamme. Gammeen jedha fuuldura koo isattu jira. Sinte. Akkasana naanneessaa jirta. Waan jettanii dhugaa. Umarratti baay'ee cimaa jirtu. Jalqaba isaantu isin maallaqa baay'ee isin dhabsise. Silaa yoona deemta. Sadan keenya durayyuu baay'ee akkasuma baay'ee walitti siqnas. Hojiin guddannees diraamaallee sadii ta'anii hojjechaa turre. Kanaaf sadii taatanii haftanii jechuudha. Waan Carraa wayii qaba jechuudha. Akka walii galaatti carraa wayii qaba kun. Namatti tola baay'ee. Akkas taanaan gaafa boodas gaafa fuutan wal faana fuunaa ijaarratan. yaada akkasii qabna baay'ee. Sini faamiltii sun gara namatti tola baay'ee. Iccitii kee baastita. Namatti tola. Sante? Ooko. Abshirri. Haa ta'u. Qarshii akka biyya keenyatti yeroo ammaa jijjiirame irratti kan hin jijjiiramne waan lama maqaa waamu. Abbaa birshanii. Mallattoo kan hin jijjiiramne qarshii tun ta'e kan jijjiirame irratti mallattoonni lama waan jijjiirame hin jiru kan isa duraa wajjin jechuudha. Mallattoodha. Kan maallaqicharra jiru jechuudha mallattoo. Birshanii. Mallattoon jedhee kan jijjiiramne mallattoon jijjiiramne qarshicharra jechuudha. Fakkeenyaaf qarshii kudhan irra kan jijjiiramne kan duriif isaa ammaas kan ammas jiru jechuudha. Deebisaas deebisan jira. Qarshii kudhan irra mallattoo wayii tokko jira. Okay. Namas ta'uu danda'a waan biraas ta'uu danda'a maal? Kudhan lakkoofsichuma. Maaltu jijjiiramne irratti? Lakkoofsichi jijjiiramne tokko. Lammaffaa. Qarshii abbaan shanii fi abbaan tokkos hin jijjiiramne. Qarshii qofaatu hin ta'in mallattoo wayii tokkuma lakkoofsadha tokko immoo. Niyaalaa tokko. Gundoo. Niyaalaa. An deebisu. Fakkii namaa fi lakkoofsichaa fi niyaalaa. Sirriitti argateedha. Leencis jira. Tole. Qarshii 200 amma irratti barreeffama jiru afaan meeqaan barreeffama? Afur. Afaan lama. Maaliif maal? Ingiliffaa fi Amaariffaa. Sirriitti argateera. Gammachisa. Baank. Gammachisee nama kan abbaa baank. Tolaan waggaa 4 yeroo ta'u obboleessi isaa ni quxisuu dachaadhaan caalata. Tolaan amma waggaa 80 ta'eera. Obboleessi Tolaa waggaa meeqa ta'a? 20. 20. Ranaa deebi'u. Arrasiin deebi'u. 10. Arrasiin deebi'a. Tolaan waggaa 4 yeroo ta'u obboleessi isaa Tolaan waggaa 4 yeroo ta'u obboleessi isaa ni quxisuun dachaadhaan caalaa ture jechuudha Tolaan. Tolaan amma waggaa 80 ta'eera. Obboleessi isaa obboleessi Tolaa waggaa meeqa ta'a? Ijoollee gaafa ta'an dachaadhaan caalaa ture. 40. 64. Homaan qabu. Sa'aatiin isa dhumeera. Isinis hin argamu. Deebisuuf immoo gaafiin keenya salphaa ture. Tolaan waggaa 4 yeroo ta'u obboleessi isaa ni quxisuun dachaadhaan caalaa ture. Obboleessi isaa quxisuudhaan dachaadhaan caalaa ture jechuudha. Tolaan. 16 jechuudha. Quxisuu isaa dachaa gaafa jennu 8. 2. Dachaa jechuun 2dha. 8 jechuudha.
Tolaan waggaa afur yeroo ta'u obboleessa isaa isa quxisuu dachaadhaan caala ture. Afur ture tolaan jechuudha. Dachaadhaan gaafa caalu waggaa lama caalan jechuudha. Kanaaf tolaan immoo amma waggaan isaa 80 gaafa ta'u obboleessi tolaa waggaa meeqa ta'a? Meeqa ta'a immoo? Amma 78 78. lamarraa rista. Lamarraa rista jechuudha. Turee galeef homaa miti. Marsaa kanaan qarshii 400 qabdu. Waliigala garuu qarshii 3,200 qabdu. Dhugaa baay'ee dudduubaa kaatanii hin danda'amne hunda keessaniif. Shamaa jedhe namichi. Amma gaa yeroon geesse eenyutu boqota gaa rabbis hin boqochisi malee. Amma gaa gamme Fireezer Ayyoo. Kana booddee nama risuun hin jiru. Baankii jechuunis faayidaa hin qabu. Iyyata gandaa afaan barreessaa gurbaan kun biyyatti. Baay'ee tura gaafa barreessu. Baay'ee tura gattitee fedheen sodaadde. Mee amma immoo Fireezer irraan jalqaba. Fireezer sutee ittiin itti agarsiisa. Sutee dheedhee hin fitne. Sintaayyoo ol qabime. Amma sintaayyoo fi gammeedha kan murteessu jechuudha. Sante, ati mau agarsiisa. Tu dandeessi amma balleessitee fa'aa Fireezeriin barreessuu barbaada turte. Xinnoona cinqeera. Xinnoona cinqeera. Isaan barreesseeraa fi. Kunis kaa gammiitu adda baasee. Alatti barreesseeraa. Jalqabas qophaa'ee ture. Sintaayyoo jedhe. Garuu dhugaa baay'ee namatti tola jalqabaa akkas ta'ii miira addaan. Baay'ee hiriyummaan immoo akkasumatti tola. Ammas gaa homaa miti qarshiin kun yoo iddoo biraa deemisse deebi'ee achuma galagatee fi sun immoo gaariidha. Amma laattee fi galgala irraa fudhatta sintaa irraa rakkoo hin qabu gatteef. Sitti dhugaa baay'ee nutti toleera. Sagantaa kanaaf dhuftanii Naqqamteetti immoo as. No jechuun asuma hojjenna akka tokkoon tokko keenya asii hojjenna. Caalaatti immoo ijoolleen biyyaa dhufanii akka tasaatee immoo qophii keessa riitiin daawwadhanii. Annaa maqaa maaliif kana irratti hirmaannu jecha jedhu nan kaasee jechuudha isaaniif. Hundumaaf nan kaasee hunduutti toleera dhugaa dubbachuuf. Hin danda'ama naan jedhanii xiqqoo farii duwwaatu naannawannee dhumarratti garuu amaniira. Natti toleera. Annaa asumatti akka tasaaba ta'ee ol geenyeetu. Bakka deemnee sa'aatii kana maaf fayyadamnu jecha jedhuun sa'aatii kana fayyadamne malee hundumtuu carraa hojii iddoo biraan biraa jiru. Baay'ee nutti tola. Akkuma biyyattis iddoo hunda addaarratti nu bilbilama. Sagantaan keenyas akka guddatuufis nus aarsaa guddaa kaffalleessu. Jalqabaa akkas hin turre. Amma garuu namni galmaa'ee eegaa jiru nama kuma tokko hin caala. Kun jijjiirama guddaadha. Amma sagantaan keenya akka jaallatamaa jirudha. Jalqaba garuu baay'ee rakkachaa ture. Nama warree guutuuf jecha. Rabbi faa galatamu immoo akka addunyaattis hin daawwatamnaa. Akkasii jalqabne. Isinis immoo nu kabajanii dhufu keessatti baay'ee galatoomaa dhumarratti. Dhumarratti yaadan kaasuu barbaadu Saamsoon dhugaa dubbachuu fi aartii irratti dhimmi jiru baay'een keenya aartii irratti ijoollee dabarsaa turre magaalaa Naqqamtee keessa baay'inaan amma tokko hojjenneerra amma tokko hojjenneerra gara aartiidhaan guddisuuf tattaaffii gochaa turreedha. Sa'aatii rakkoo turre jedhamu iyyuu malee bakka baay'ee dabarsaa turreedha. Dhugaa dubbachuu fi amma haala barumsaa ta'etu kana keessa dabarre. Akka tasaatee leencoo fiqirus kaasuu nan barbaada. Walfaan hojjechaa turre leencoo fiqiruu taanii gammii hundi keenya walfaan kilabii isaan hojjechaa turre. Annaa aartii irratti maal jechuu barbaadeen guddisuu barbaanna. Wal barbaanna, walaa barbaanna. Wal jajjabeessina aartiin keenya ganaadha. Na guddachuu turre jira kan jedhu jecha akkasiin qaba. Kanuma dubbachuuf tattaaffii hundumarra caala as kanan dhufe kanaafidha Saamsoon. Galatoomii kun ergaa hunda keenya dhagattee fi wal faana tattaafannee aartii keenya guddisuu qabna. As gaafa ga'u salphaa miti dhugaa dubbachuuf kanaan duras
hedduutu namoota aarsaa itti kafalaa ture. Ammas immoo amma danda'amutti aarsaa itti kafalaas geenyerra. Afaanuma kanaan immoo asitti banuun keenyas immoo wanta guddaadha. Kanaaf kana booddee immoo itti fufnaa wal faanamuu waan dandeenyuun carraa walii hojii walii uumaas wal guddisna gattee fi tu dura immoo wal barreegaa fiilmii korrattis immoo hirmaatu turtanii ijoollee parsantii 80 caalaa ijoollee haaraaf carraa laannee fiilmii korrattis. Kanaaf ijoollee haaraafis hedduu baasaa irra gattee fi isa dhufutti immoo hojii biraa asirratti qabnuuf waan dandeenyuun wal faana hojjennaa. Atis nu kabajee dhufu keetti baay'ee galatoomii ulfaadhu wanti adda addumtu siif haa milkaa'u fayyaa ta'e. Galatoomii Saamsoon. Tole kabajamtoota daawwatu keenya tokko lama sadii jechaa amma marsaa dhumaarra geenye qarshii 3,200 dorgomaa jiru. Eenyutu injifata? Fireezar moo gammachiis? Turtii sadhumaa turtii booddee deebinaa. Turtii keessan ammas abbaayitee deebinaa. Baay'ee gaddeera. Maaliif na gaddisiisti fakkaati? Ani baay'eetti yaadeera. Dhugaa dubbachuu fi hanga dhumaatti nan deema jecha jedhus nan qaba sii galee. Kun lama ta'anii wanta walii galanii naareen natti fakkaata. Baay'ee natti toleera dhugaa dubbachuuf baay'ee gammadeera. Sababiin isaas qophii kana baay'ee nan daawwadha. Irra caalaatti garuu ijoolleen keenyas nan barbaada akka tokko ta'anii miidiyaa kanarratti dhiyaannu. Yeroo baay'ee nan hawwan ture. Hawwii koo baree dheeraadha. Tole amma sadhumaarra geenye jirra. Eenyutu qarshii 3,200 fudhatee gara biyyaatti yookiin immoo asumatti eenyutu deemaa seerudha. Gammachiis moo Fireezar? Egaa amma adda baasna jechuudha. Yeroo jalqabu gamme. Hangafni yoodha. Isa Hangafa. Sumaadha. Sumaadha miti. Riyaa mara ji'a ji'a lama. Yaadattu gaafa dhalattani. Ofii makiisan yaadattu. Hin beekna. Gaafuma dhalattani. Dhagaa walirra keenya wajjin guddaa. Namatti tola. Ji'a sadii gaafee dhaquu waanuma guyyaa sana gaafa dhalatte waanuma argitu fakkaata. Haa namatti tola. Kanaaf hangafarraan jalqaba. Aadaa keenyadha. Aadaa keenya. Aadaa keenya. Gammachiis. Qophooftee? Waqtiin gannaa ji'a kamirraa eegala akka biyya keenyaatti? Waqtiin gannaa ji'a kamirraa eegala? Caamsaarraa eegala. Caamsaa. Yaalta rakkoon qabu. Ji'a 10ffaa. Waxabajjiidhaa hin arganne caamsaa jedhe. Fireezar. Ji'oonni waggaa baatii meeqa qabu? Baatii 30. Baatii 30. Akka Awurooppaatti moo akka Eeshiyaatti? Okay. Akka Eeshiyaatti baatii 30? Haa ta'u yaaltaa gamme. Ji'ooti waggaa baatii meeqa qabu isa jedhuufdha. Tokko qabu. Meeqa jechuudha? 12 jechuudha. Soddoma naan jette garuu soddomu kan eessadha? Guyyaa 30 jechuu barbaade. Gaaffii isaa irratti deebi'u ji'oonni waggaa baatii meeqa qabu ture? Ji'oonnis baatiinis sanumadha. Tokko malee. Kanaaf hin argani lamaan keessas salphaadha. Tole gamme. Fiilmii Saamsoon Mokonnilataa daayirektara godhee eenyaa kana eebbifamee mata dureen fiilmichaa maal jedhama? Mata duree fiilmichaa naannoo darbu. Yaalta? Kudhaama. Fiilmii keenyas eenna eebbisiisnis ammasitti eebbisaa irraa magaalota Oromiyaa keessa deemaa irraa fiilmii kanattis immoo waggaa hedduu aarsaatti kaffalleerraa waggaa 2 caalaa aarsaa kan itti kaffallee fiilmichis egaa kudhaameetti kees koo jedhama kan kees kan koodha garuu itti yaada waa'ee aartii yaadaan itti yaada akkasitti callume dhibin seenamu aartiin gaafii keenya tasiin Fireezar mammaaksadha eeboo darbatanii eeboo darbatanii qarantanii qabatanii. Tiguutimi.
eeboo darbatanii waasaatti guute. Deebisanii hin qabanidha. Deebisuun Eh? deebisuun hin danda'a? Ah, Eeboo darbatanii Qaraan qaba. jinfuu hin qabatanii. Jinfuu deebisteetta garuu siif hin qabamu gatii ta'ee fi gaafisa sirriitti deebistire. Tole amma gara gaafii keetti dhufna. Gaarri guddaa biyya keenya Raas Daashan akka Afrikaatti sadarkaa meeqaffaadha? Lammaffaa. Lammaffaa hin arganne. Afuraffaadha. Fireezer. Eertaalleen naannoo kam keessatti argama? Naannoo Affaar sirriitti argateera. Biyya yeroo jalqabaatiif teempira poostaa biyya keenyaaf hojjettee yookiin maxxansitee biyyi kun biyya kam? Xaaliyaan. Hmm? Huh? Xaaliyaan. Xaaliyaan. Ingilaand. Faransaayidha yeroo jalqabaaf. Sagantaa raadiyoo afaan Oromoo tamsaasa bara kam eegale? Fireezer. Sagal. Sagaltamii. Sagal. Yaalta? Yaalta? Aan yaalu 1947 1967 Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam bara kam biyya gadi dhiisanii badan? 19 Hmm. 87 1987 87 dhalattee turte jechuudha yeroo Reeza. Lama. Huh? 82 83. Caamsaa 13 bara 1983 nagaatti jedhanii deemu. Ammas immoo lubbuudhaan jiru Zumbaabwee jiraatu. Kun gaaffii xumuraati Fireezer. Akka biyya keenyaatti paarkiin bal'inaan beekamu paarkii kam? Bal'inaan. Baalee. Baalee keessatti kan argamu. Paarkii Baalee. Hin arganne paarkii Oomoodha. Kanaaf egaa qarshii 3,200 eenyu fudhatee akka deemus adda baasneerra. Gaafii 5 laataman keessaa baay'ee deebisuudhaan kan injifatee Fireezer baay'ee gammadde. Jalqabaa kaasee amma dhumaatti nama baay'ee dhamaa as ga'e immoo gammachiisatis baga gammadde. Gaama sagantaa keenya irratti xumuraa jirruu fi ergaas sakandii 30 wanta qabdan. Eshi qophii akkasii jiraachuusaaf atis aartii kana keessatti si beekna si ilaalama guddanne akkuma roolii keenyatti si ilaalama guddanne jechuun dandeenya dhugaa dubbachuuf. Na thank you qophii akkasii qopheessitee amma tokko walitti nu qabuun keenya waa tokkodha thank you siin jira. Na jajjabaadhu jajjabeessatis. Tole galatoom. Thank you. Okay. Anis guddaa galatoomii siin jedha. Carraa kana argannee as dhufuu keenyaa fi qophii akkasiyaatis qopheessaa jiraachuun kee baay'ee gaariidha. Kanaaf namoonni hafan illee namoonni akka keenya namoonni biroo dhufanii akka isaan irratti hirmaatan illee nan affeera. Asuma sintaayyoollee nan galateeffadha isadha. Kana kan dhufnee irratti hirmaannu faala nu mijeessee. So hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa abbaatiif illee guddaa galatoomaa afaan keenya irratti dhufnee gaaffiif deebii gaggeessuu keenyaafis baay'ee natti tolee jira. Guddaa galatoomaa. Tole isinis galatoomaa as dhuftanii dorgomtoota akka taataniif yeroo kana dhuftanii sagantaa biraan akka wal arginu abdii guddaa qabda. Wanti yaaddannu hundumtuu isiniif haa milkaa'u baay'ee isin kabajaanis baay'ee isin jaalladha. Gaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya xabarriisoo har'aa kana fakkaata ture. Akkam irraa baratanii itti bashannantanii gaa isaa abdii guddaa qabna. Torbee har'aa immoo isinumatu anaa wajjin dhufee asitti dorgomu. Kan irraanfanne torbee har'aa isintu dorgoma. Maarree biyya keessas biyya ambaas baadiyyaas teessanii kan haamilee keenya nu jajjabeessanii hunda keessaniif galanni keenya guddaadha.
Torbeen kunis egaa torbee nagaa isiniif haa ta'u. Sagantaan kun immoo akkas bareedee akka qindaa'u ogeessitoota istiidiyoo hedduutu irratti hirmaate. Sagantaan kun immoo akkas bareedee akka qindaa'u ogeessitoota istiidiyoo hedduutu irratti hirmaate. Kaameraamaanii, suur sagalee, piroodakshin maanaajer waan baay'eedhaan. Yeroo hundumaa immoo ogummaa daayirektarummaadhaan akkasumas qopheessuudhaan kan nu faana jiru Gammachiisaa Barraadha. Maarree. Kan misirroo mana fakkeessanii mana huccuu ammayyaa Stargate eessatti argama jettanii naannoo Boolee Madaalawaa darbii tokkoffaa Stargate deemtanii gatii madaalawaadhaan akkas bareeddanii baatu dandeessu. Torbeen kunis kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa isiniif haa ta'u. Amma dhumaatti immoo kan isin faana ture. An Saamsoon Mokonilataati baay'ee isinin jaalladhaa. Horaa bulaa deebana.